Meeshaalee qarshii 30,000 gadi haga 21,200 bitamee sapiraayizii namaaf Finfinnee ergamaa jiru. Garuu meeshaalee akkasuma immoo meeshaaleen inni qabu tipsii kana qaba. Tipsiin kun diizaayinii kanaan kun burcuqqoodha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu siniin jedha. Har'a bunallee haadhu jechuu eegalee jira. Tokkoffaa irratti rakabootii kana isin beeksisuu yookiin isin agarsiisuu barbaada. Sirriitti naa hubadha. Namoonni hedduun rakabootii dimlaayitii qabuu jettanii gatiin ka isinii ta'e hin bitattanii ka isiniin taane ni dhiiftanii isiniin jedha. Rakabootiin dimlaayitii qabu ni jiralle garuu dimlaayitii illee ni gubata. Akkasuma immoo moodellis xiqqoo duubatti hafee jira. Haala bareedaa tahee fi miidhagaa taheen meeshaalee keessatti diizaayin godhanii hedduu miidhagaa taheen fidanii jirani. Qarshiin inni ittiin bitamu 4,000. Akkasuma immoo meeshaaleen inni qabu tipsii kana qaba. Tipsiin kun diizaayinii kanaan kun burcuqqoodha. Garuu ammoo akkanaallee ni jira. Akka burcuqqoo fidadhee fi baay'ee ulfaata. Gubbaan kun gizaasa. Tipsii baay'ee bareedduu taate yeroo buna namaa fidan haaluma salphaa tahee nam lamas tahee akkanatti keessummaa hiixachuu dandeettanii kennuu dandeettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Tipsii kanallee isumatu qaba. Walirra 4,000 isiniin jedha. Immootuyyuu meeshaa biraa kan inni qabu. Kan isinitti himuu barbaadu ka jabanaa irra kaayatanillee isa kana qaba. Bifuma saniin jechuudha warqiidha. Akkasuma mootuyyuu kan hixaanaallee kana qaba. Kunis ammootuyyuu garuu ammoo waan inni isaallee dhugaa dubbachuuf hin kijibu. Naaf hin galle kun ka hixaanaati jedha. Kun ammootuyyuu maandajaati jedha. Kama hixaanaa haa ta'u girgiraa xiqqoo keessa kaa'uu ni dandeettanii binnee kan biraa jechuudha. Garuu osoo qarshii xiqqishoo ergite malee mucattiin ergite hedduu bitaaf isiniin jedha. Itti aansuun ammootuyyuu kun akkanumatti 4,000 isiniin jedha hundaayyuu qabate. Itti aansuun haati maandajaa deebitee ajajattee jirti. Sapiraayizii namaaf sargiidha. Maandajaan ammootuyyuu haguma gatii dingadda isinii himeeni birrii 500 isiniin jedha. Makarajiin kun baay'ee bareedaa kan tahee fi akkasuma ammootuyyuu litira 1.5 hedduu bareedaadha. Mana maraayyuun jira guddaadha jechuudha. Kun ka kanaa olii bunaaf hin tahu. Ka kanaa gadiiti garuu ka shaayii isiniin jedha. Qarshiin inni ittiin bitame birrii 700 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Asumaan ammootuyyuu itti aansuun feermuuzii Dubaayii jechuudha. Tokkoon ka'ee isin agarsiisa. Mannis dukkanaaya garuu yoo isin dukkanaaye sirriitti naa obsa. Ashaahii jedha guddaa fi xiqqaa Dubaayii irraa kan dhufee bareedaa hedduu ta'e isuma walirratti hadiyyaa waan ta'eef ufumaa waan jaalatti naa bitiif jennaaniin isa kana maach godhee fi alqaafa jedha. Shaahii jedha dheeraadha ka guddaati. Inni kunniin lamaan walirratti kan bitameedha. Kun qaahadha bunaa fi kashaayii walumarratti shigee akkuma karabaasan bitame. Qarshii 6,000 fi 500 garuu ammootuyyuu 6,000 nuu kennanii meeshaa isii qofa osoo hin ta'in meeshaa biraattu jira. Sufraan kun ammoo akkuma kadheen gaddaa kan nama biraati. Irruma afeef malee sufraa qabdi. Obboleettiin teena sapiraayizii waan namaa godhaa jirtu. Kuni xiqqaadha. Sufraa guddaa nyaataa wajjin 5,500 yoo dabalillee 6,700 caalu. Maaliif jennaan guyyarraa dabalaa jira. Itti aansuun ammootuyyuu meeshaan isin sapiraayizii namaaf goote hedduu bareedee natti tolee jedhe. Duroo namoonni hundi dandeettanii tirii kana bitattanii hedduu miidhagaa fi bareedaadha. Tirii kana jechuu barbaadeeti. Tiriin kun qarshiin inni ittiin bitame birrii 600. Itti aansuun ammootuyyuu isa kana jechuu barbaadeeti 750 kun hedduu guddaadha. Tiriyyuun fakkaatu baay'ee namatti bareeda. Anallee hedduu natti tole. Ulfaatinna isaa yoo isiniin jedhe kunoo isinummaan furdinna isaa as ilaala. Furdinna isaa jechuun haga qubni kiyya furdatu furdata. Xiqqaalleen akkasuma jechuu barbaade sirriitti kana isin hubachiisuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun ammootuyyuu isa kana qabdi. Isa kana ifa isinii godhuu barbaade. Ka'ananis ni taha. Akkasuma ammootuyyuu ka dhadhaa itti baay'ifatanillee ni taha. Isa jabaa jechuun guddallee miti gurguddaallee ni jira. Isa fuulee fi taasiisi. Qarshii 1,900 himatanii garuu meeshaa hedduu Beediin Hindiyaa jedha. Yoo namas bichisiifattan yoo ofillee bitattan Hindiyaa kana bitadhaa. Meeshaalee akkanaan beeytanii Hindii, Pakistaanii akkasuma immoo Ijipti yookiin Masriitu bareedaadha. Hundi keessanuu ni hubattan jedhee yaada. Meeshaaleen akkanaa kun ka biyya keenyaa qorqorroodha. Ka biyya sanii bichisiisa distis tahee meeshaa sibiilaa jechuudha. Maxxashas tahee Pakistaanii akkasuma Hindiyaa Masriin bareeda jechuudha. Kanaaf meediin Hindiyaadha. Birrii 800 fuuneef jechuudha. Meeshaa hedduu waan binneef itti aansuun ammootu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanneentu jira. Kanneen illee hedduu fuunee isin agarsiisuun barbaadu. Maaliif jennaan tokkoon isin hubachiisa. Kun koophaa jechuudha. Namoonni koophni babbareedan akkanaa hin jiru jettanii yaadan baay'eetu jira. Tokkoon isaa qarshii 250 kan bitamuudha. Itti aansuun ammootu burcuqqoo shaayii baay'ee bareedduu taate isin agarsiisuu barbaada.
hordoftoota fi kabajamtoota tiyya kunoo akkana namoonni hedduun burcuqqoon shaayii maqammacaa yookiin ammoo tuyyuu shaklaa isaanii isiin irra teessuma isii qabdu hin jirtu jettanii na gaafattanii isin hajamnaani ni jirti wanni hin jirre hin jiru 1,000 fi qarshii 200 ka ittiin binne jechuudha ka himatan achi olii meeshaa hedduu waan ta'eef irra nu laalanii dabalus ni malti hir'asus ni malti gabaa boruu nan gaafatina ta har'aati isiniin jedha hedduu miidhagdi hin bareeddi anis yoo bitadhe in argatanii viidiyoo irratti itti aansun ammoo tuyyoo ammas wanni ani isin agarsiisuu barbaadu isa kana jechuun namoonni hedduun kana gaafataa jirtan kallattiidhaan kan bitame qarshii 1,000 fi 200 jechuudha hedduu hin argamu diizaayinii kalarri biraallee ni jira kunoo ija keessanii ilaala hara 2,000 fi miti 1,000 fi dhiifama na ufkolcha 2,000 miti isa kanniin lamaantu walirratti jechuudha lamaan isaa 2,000 fi 500 waan naa kennaniif akkasana fakkaate lamaan isaaniiti kuni kadheen gadda bitee viidiyoo gadhiise baay'ee bareedaa kan ta'e namni jaalate garuu yoo badee jedhe kalara biraa isinii bitaa tariin argamu nama hedduun na gaafataa jira isa kanniin lamaantu walirratti 2,500 waan ta'eef jecha 2,000 fi isiniin jedhe kun adda isaatitti 1,000 fi 300 nuu kennanii jechuu barbaade naa hubadhaa 1,300 meeqa qaba kan jettaniif kunoo kunis addabbayaa akkanattis akka feetanitti yookiis yoomama namaa dhiyeessuu dandeettanii waan barbaadan hir'istanii jechuudha kunis adda isaatitti irraa ba'a saanii baay'ee bareedduu taate akkasiin bareeddu laala tokko tokkoon isaan barsiisuu barbaada kunoo kunillee akkasumatti kunniin hinduu meeshaa sapiraayiziiti kunoo kunillee akkasumatti kunis akkasumatti nuu feestaalatti binne keessa bu'e naaf kalchaasiniin jedha tipsii ufii jalaa qabaa jechuudha irraa guuree tipsii isaa isinii agarsiisa yoo kalarri kun dhumate kalara biraa isinii bita kalarri biraallee guutee jira kalarri kun waan dhumataa jiruuf isinii jedha tipsiin isaa addatti jechuudha tipsiin kun bifa warqii adda addaa yoo dhufe adda isaati 4,500 tipsiin isaa akka furdatu laala siniyaa fakkaata keessi isaa golboodha waan feetan ruuza mandii yeroo hojjettan kanniin irraa guurtanii jechuu bakka karaalee hedduun itti fayyadamuu dandeettan ruuza itti fayyadamuu dandeettanii haga inni golbatu akka siniyaati jechuun ittiin dhiheessuu itti qopheessuu akka tirii odoo ta'u keessa golboodha baay'ee natti tole jechuudha ani tipsiin isaa dhugaa dubbachuu kunniin namoota yeroo qophii yeroo adda addaa rabbiin nagaan itti sin haa galchu asiin durallee obboleettiin kee takka illee bitatte garuu ammoo tokko meeshaalee isii booda waan yoo xumuramne irratti isinii hima isiniin jedha inni kana itti aansee wanneen hafe isa kana kamadeen gaddaati inni kun 100 inni kunillee walirratti 100 gabiraan meeshaa hedduu waan binneen nu laalanii 80 akkana isiniin jedha itti aansee baaldii kana ammallee jechuudha baaldii lixiiti baay'ee bareeda nama hedduu bitataa jira furdallee jechuudha baay'ee hedduu namatti tola baaldiin kun ammoo tuyyuu qarshiin isaa 400 isiniin jedha 400 Itoophiyaati itti aansee ammoo tuyyuu sallaa uffata xuraa'ee itti naqanii akkuma dheengaddaati kunoo hin cabu sin agarsiisuu barbaada sirriitti sin hubachiisuu fedha namoonni ajajachuu barbaadan yookiin bitachuu barbaadan sallaa akkana yoo godhan hin cabne yookiin ammoo keessa dhumuqee deebi'u bitadhamaa jennaan kuuwwan hin cabaa hin dhooyaa isiniin jedha kanaaf isa kana kalara barbaadan abbaa feetanirraan bitadha laafaa kana jechuu haphina laalina laafaa kana bitadha kunoo bichisiifadha inni qarshii meeqa akkuma dheengaddaa jechuudha qarshii 500 itti aansee ammoo tuyyuu wanni ani bite kursii xiqqishuu yeroo buna haadha sapiraayizii meeshaa obboleettisii finfinnee bordeemaa jiruuti inni kun qarshiin inni ittiin bitame walumaa galatti 400 jechuudha injira ka 350 ka 200 itti aansee saafaa hiikaa irra dhiqatan naabitii fi naan jette sapiraayizii barbaadde an beekatuma jabaa fi bitee fi feetee lixii itti bukeeffatte waan adda addaa itti dalagatte daabbollee akkasuma immoo hiikaa itti guurtee itti dhiqu waan baay'ee bisii barbaachisa lama naabitiif naan jette kalariin isaa hedduu natti tole baay'ee bareeda jechuudha hedduu miidhagaadha isa kanneen lamaan bitee fi waliigalatti qarshii jechuudha 250 250 jechuudha akkasii hordoftoota obbola gurguraan fadhee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhugaa rabbii dubbachuuf isa kana qarshii isaanii irraan fadhee garuu yeroo sanitti akkuma deebi'een galmeessellee achi galmeessa raayitii godhaa binnaa waan binne raayitii godhaa qarshii afuuf barreessina ammaaf ammoo tuyyuu viidiyoo kallattii waan waraabaa jiruuf haati ittiin bitamanii beekti wallaahi 500 waan caalu natti fakkaanne lamaan isaa yookiin ammoo tuyyuu 100 akka sagasoo waan ga'u natti fakkaanne akkasaniyyuu sababa inni meeshaan isaa jechuudha isin agarsiisa ila
akkana yoo qabdanillee meeshaa wal caala jabaataa korojatu jira sun hin caba sababa laala furdaadha ammallee yoo humnaan dhiibdan hin cabu akkana socho'a jechuudha sababa sanii fi qarshii isaa immoo inshallah laalee kitaaba irratti gaafa bitee jedhe lammataa isinii hima namoonni meeshaalee akkana ajajachuu barbaadan maktafaa namoota yoo 400 akkuma dheengaddaati garuu kalaaratu garagara dinne kanaaf namoonni meeshaalee barbaadan hundi keessanuyyuu lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 978 WhatsApp Telegram'n yoon ajajattan inshallah meeshaalee hedduu isinii bituu danda'a fedhii rabbii tokkichaatiin anaafis du'aayinaa kadhadhaa akka rabbiin na gargaaru kunuma kamii bareedi maashaallah du'aayinaa kadhadhaa isin jaaladha isin kabaja oromoo kiyya horaa bulaa fayyaan fayyaa turtii gaariidha waan dagadhee jira dhaabadhu sinii tana jechuudha siniin tunis faashinii tareedhanii akka carraa haati garaadhaan jechuu surprise kana waan godhaa jirtuuf argadhe malee isinii baay'ee dhabne isiin qarshii 3,000 jedhanii garuu ammootuyyuu 2,700 nuu kennan dhugaa jirtu isinitti sababa meeshaalee biraa binneef 2,700 nuu kennanii dhugaa rabbi baay'ee bareeddi akkuma garaa isii rabbi isii ilaalee isiniin jedha kanaaf hundi keessanuyyuu sinii tana warri jalqabarra hin laalin sheer waliin godhaa hin dagadhe horaa bulaa fayyaan faayaa isiniin jedha nagahatti oromoo kiyya guutuu